Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya ammas akkuma itti fufeetti jira akkatti bohaaraa jirtan akkatti bashannantan abdii guddaadha kan nuti qabnu itti fufee kan taasifamu egaa artistoota hojiiwwan gurguddaa hojjetaniif yeroo itti beekamtiin kennamu ta'a jechuudha nuti egaa kan isin biraan geenyu ta'a akkasumas artistoota kana waliin maaltu isinitti dhaga'ame jennee moo isaan waliin turtii kan taasisnu ta'a jechuudha nu waliin tura ammas waggoota hedduu jiruu keessan aartii taasisuudhaan hanga ammaatti waan geessaniif nullee isin arginee gara aartiitti dhufneerra kanaaf immoo galatoomaa jenna ammas irra deebuudhaan galatoomaa jenna namoota taatummaadhaan aartistoota keenya taatummaadhaan jalqaba ilaalaa turre isaan ilaallee gara aartiitti kan dhufne aartisti Tasammaa Galataa gara waltajjiitti naas hin madhaane abbootii gadaa harkaa beekamtii fi waraqaa galataa nuuf fudhatu artiist Tasammaa Galataa hedduu galatoomaa jenna mee galatoomaa naa jedhaani ayyee itti aansuudhaan artiist Olii Naggaa artistii beekamaa jaalatamaa hangafa ta'an keessaa Olii Naggaa namoota baay'ee jaalannu artistoota keenya hangafoota keenya baay'ee jaalannu keessaa itti aansuudhaan artist akkasumas ambaasaaddara nagayaa peace ambassador jedhamuudhaan kan beekamu artist peace ambassador Tamrat Kabbada galatoomaa isiniin as geenye isiniin waa hunda agarre itti aansuun tuta dhangaa keessatti isin beektu ni barreessa ni qopheessa Mo'ataa Shannee artist Mo'ataa Shannee hedduu si jaalanna hedduu si dinqisiifanna galatoomii artistoota galatoomaa jennuun keessaa isaan tokkodha hayyee nu galatoomaa itti aansuun yeroo baay'ees waliin hojjedheera kolfuu taphachuudha artistii keenya artist Humneechaa Asaffaa artist Humneechaa Asaffaa hayyee nu fuudhaafi hayyee artist Humneechaa Asaffaa hayyee egaa itti tolle dhiifamaa gaafatanii jiru akkasumas taatummaadhaan kan beektan yeroo baay'ee gara jabaatti jedhama garummoo taphaan kolfaan diraamaa keessatti Abaaboo Warqinaa okay hin dhufne ta'a tole bakka bu'ummaadhaan artist peace ambassador nagaa Tamraat Kabbada fuudhaafii jira hayyee itti aansuudhaan kolfuu taphachuudhaan kan beekamtu kan baay'ee jaalatamtu tuta dhangaa keessattis baay'ee hirmaannaa guddaa kan goote siin agarreetiniin nutis ogummaa kanas seenne kan jennuun artist Elsaabeet Komo galatoomaa jennaane itti aansuudhaan namoota filmi meekar kan jedhaman filmi meekar daareekti gochuudhaan akkasumas barreessuudhaan filmii namoota qopheessan keessaa akkuma reefisniin jee durbummaa aartii Oromoo durbummaa filmii kan fudhate filmiin jalqabaa eenyunni Eelaa Abrahaam Jaalataa filmii jalqabaa afaan Oromoo kan hojjete Abrish Eelaa Abrahaam Jaalataa Abrish hedduu si galateeffannaa hedduu nu galatooma
galatoomi Abreesh galatoomaa akkasumas barreessa diraamaa dheeraa OBN irratti darbaa turan akkasumas reediyoo irratti darbaa turan kan barreessaa turan keessaa Abu Ilkee barreessaa Ilkee Abu Adam barreessaa diraamaa Ilkeeti akkasumas diraamaa Amaasilo barreessaan isadha. Hayyee kan biraa diraamota hedduu irratti taatummaadhaanis kan beektan barreeffamaanis fiilmii isaas kan barreesse akka Bidiruu Jaalalaa Kumsaa Taammanaatiin gara waltajjiitti nama galatoomi. OBN irratti diraamota darban hedduu isaanii diraamaa raadiyoos TVs direct gochuudhaan kan beektan maqaa biraand ta'eetiin kan hafe OBN keessatti Chombee Haayila Maariyaam director Chombee Haayila Maariyaam Chombee Haayila Maariyaam egaa fuula isaanii baay'een hin beeytanii egaa isadha Chombee Haayila Maariyaam jechuun. Hayyee galatoomi jennaan galatoomi hojii agammaa hojjetteef akkasumas diraamaa dheeraa dambaliitiin kan beeytan Oliyaad Guddataa barreessaa daayirektara Oliyaad Guddataa egaa dargaggeessaa garuu hojii hedduu nama hojjeteedha. Baay'ee galatoomi horii nu buli fayyaa nu ta'e jennaan akkasumas muuziik viidiyoo hedduu hojjechuudhaan diraamota daayirekti gochuudhaan barreessuunis akkasuma garuu irra caalaa siinimaatoogiraafii kenna irratti hojii guddaa namoota hojjetan keessaa kan himamu fiilmi meekar King Rago faranjii hojjechiistan kan jedhame King Rago Burqaa Promotion King Studio egaa King Rago wanta hedduutu isa qunnama gaa hojii yeroo hojjetu jechuudha. Jalqaba magaalaa kana keessatti muuziik viidiyoo kan jalqabe King Studio dha yeroo jalqabaatiif jechuudha. Itti aansuudhaan daayirektara akkasumas fiilmoota kan akka Leelloo barreessuun daayirekti gochuun diraamota dhedheeraa akkasumas safuu hojjechuudhaan barreessuun daayirekti gochuudhaan kan beekamu dargaggeessadha. Abbaa Leelloo Girmaa Tashooma Abbaa Singittan Girmaa Tashooma galatoomi hayyee itti aansuudhaan gama muuziqaa industirii muuziqaa keessatti namoota hojii hedduu hojjetan keessaa garuu yeroo baay'ee maqaan isaan dhaamu artistoota akkasiin hin jiru Urgii Daadhii Amiin Huseen Jaamboo Jootee hanga ammaatti Keekiyyaa Badhaadhaas muuziqaa isaanii qindeessuudhaan duuba kan jiru Abbaa Dhiiroo Xilaa'uun Tolaa nu galatoomi galatoomi Xilee egaa Xilaa'uun Tolaa jechuun isadha
weellistoota hedduu duuba kan jiru kan baay'ee isa jaalannuu fi kabajnuudha. Akkasumas gama shubbisaatiin waggoota hedduu hojjechuudhaan akka reefisiniin jee Odaa Nabee hundeessuudhaan jalqabee akkasumas baandii urjii Adaamaa keessattis urjii taateetiniin kan hanga ammaatti hojjetaa jirtu ogeettii shubbisaa akkasumas aartiist Alfiyaa Haji haadha Yoomiyyuuti. Yoomiyyuu kiiboordistii kenna jechuudha. Haadha Yoomiyyuuti. Galatoomi Alfii. Egaa maatiin kuni artistootadha isiniin jeera. Maatiin kuni Yoomiyyuu Saamsoon kareef kiiboordistii akkasitti kiiboordii taphataa ture haadha isaati. Nu galatoomi Alfii. Ka waggoota hedduu aartii ummata kanaaf afaan ummata kanaaf deebi'ee ummatuma kanaaf kan hojjechaa turan keessaa weellisaa qabsaa Suutee Bareentuu. Suutee Bareentuu. Suutee Bareentuu hin jiran. Hayyee waggoota hedduu ogummaa shubbisaa kana keessatti hojjechuudhaan kan beekamu ijoollee hedduu kan horate garuu immoo yeroo baay'ee fuulli isaa miidiyaa kanaan hin beekamu. Ammuma argitanii tiiviidhaan isin cinaallee yoo jiraate hammachuu dandeessu. Yeroo baay'ee hin beekamu fuulli isaa. Abbabaa Tolosaa. Galatoomi. Abbee galatoomi hojii ati hojjetteef aarsaa nuuf kaffalteef galatoomi jenna. Galatoomi. Ayyee abbee nu galatoomi. Kunoo isin argine gara ogummaa kanaatti seeni. Isiniin har'a geenye. Galatoomaa ammas irra deebi'uudhaan. Galatoomaa. Artistoonni hedduu galata guyyaa har'aa galata isaaniif galchinu hedduu turan. Garuu sababa garaagaraatiin nuuf hin argamne. Kanaaf maqaa isaanii hunda isaaniidhaa mana iddoo isaan jiranitti Inistituutiin Aartii Oromiyaa sagantaa bal'aatiin yookaan mana isaaniitti deemneetiniin galatoomaa kan jennuun ta'a. Nu biratti yoon argamanis Humneechaa Asaffaa hedduu nu galatoomi. Addisuu Shantamaa, Abrahaam Fallaqa nu biratti argamuu dhabdanis sababa keessan nutti himtaniirtuu fudhanneerra nuuf galatoomaa ammas iddoo jirtanitti. Urgii Daadhii, Kadir Filatoo, Abbabach Ajjamaa, Yeshii Raggaasaa, Fiqir Amsaalu, Artiist Hannaa Mokonnin, Saamsoon Mokonnin, Mintuwaab Hayilee, Daadhii Tufaa, Isaayyaas Ahmed hunda isaanii hedduu galatoomaa jennaan. Boru hawwii guddaa kan isarraa qabnu dargaggeessa tokko qabna. Ammas galatoomi kan jennuun dargaggeessi galatoomi yeroo siin jennu assaayimentii sii kennaa jirra. Boru kana caalaa sirraa eegnaa kan jedhu jechuudha. Buruuk Girmaa beekii gara waltajjiitti nu gootu. Galatoomaa akkasumas ogummaa kana keessatti waggoota hedduudhaaf turtus yeroo himmaa jaalallee koos taateetiniin hojjettee jirti. Baay'ee na jaalatti ammas. Yeroo gabaabaa keessatti aartii kana aarsaa isiin kaffalteen haadha qabeenyaas taateerti. Seenaa Abeebee gara waltajjiitti. Seenaa Abeebee.
Galatoma, 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 Galatoomi, galatooma. Galatoma, Galatoma, Egaa Galatoma. keessummoota keenya gara iddoo isaaniitti nu deebistu galatoomaa galatoomaa fayyaa nu ta'a jenna. Qophiin irraa is very interesting baay'ee nama hawwata. Seenaa uummata Oromoo keessatti kun privately isa jalqabaatiif namni mootummaa irraa eegaa dhalataan asumaa bahee sanuu biyya alaatii dhufee jireenya san fakkaatu keessaa bahee from the scratch ka'ee sadarkaa kanaan dhaloota kanas ga'uu isaatiif is very interesting. Baay'ee gammadeen jira. Manni barnoota Instituutii Aartii Oromoo kun kabaja ogummaa keenyati. Kaleessa ganda keessatti namni akkasutti jala dura bu'ee hanga beekuun wal barsiisaa ture yookaan immoo wal qajeelchaa ture. Saayinsii isaa kan eeggatee miti. Har'a immoo tiyaatiraan saayinsii tiyaatiraa akkamitti akka hojjetamu, aaktiingiin akkamitti akka hojjetamu, ogeessi kaameraa akkamitti akka bahu, aangilii kamii akka waraabuu danda'u. Ijoollee hedduu oomishaa jira waan ta'eef bara baraan jootan oomishaa jira waan ta'eef kuni aartiin keenya hanga amma malaan hojjechaa turre yookaan immoo mala aadaatiin hojjechaa turre amma saayinsiin hojjetamaa gaafa saayinsiin deeggaramu isa kaleessaa caalaa waan jabaa tokko gabbaasuu dandeenya jennee amanna waan ta'eef ijoolleen har'a eebbifamanis baga gammadan jedhaanii. Durkaas yoo tolchinu nama namaan barbaanna. Ganda keessa deemnee barbaanna. Nam kanaan dura deemnee barbaanna. Hawwisoof akkas fulaa nuti hin deemne hin jiru. Yeroo dheeraadhaaf nama hojii hojjetee beekutti ijoolleedhuma hojii kana keessa jiran taatummaadhaan haa ta'u ogeessota kaameraa haa ta'u ogummaa adda addaa keessa kan jiran ijoollee argachuun qofti waan salphaa hin turre. Kanaaf kuni ijoolleen akkasitti leenji'an kun hojiiwwan kana booda hojjetamaniif akka yeroo keenyaa sanitti wanti hunduu itti cima jedhee yaadu. Waggoota 7-8 dura manni barnoota aartii afaan Oromootiin yaadamee hin beeku. Kun immoo Adaamaa keessatti yeroo jalqabaatiif ka'ee barattoonni kun afaan isaaniitiin waan beekaniin akka barbaadanitti meeshaalee barbaadan argatanii iddoo kanatti barachuun isaanii baay'ee gammachuu addaa natti uumeera. So egereen aartii Oromoo abdii guddaa qaba jedhee namana. Yeroo nuti jalqabnu yookiin immoo nu duras warreen jiraniif warra dhangaa isaan laalaa guddannee wanni sun keessatti uumamee aartii kanatti seennee haga ta'e tokko barumsaanis xiqqoo deeggaramnee jira. Garuu barumsa kana yeroo barruun afaan Oromootiin miti kanaan baradhee afaan Amaariffaatiin baradhee isa san karaa Oromiffatti jijjiiree hojjechaa kan ture. Har'a immoo afaanuma keenyaan barumsi kennamaa barumsa saniin immoo hojii hojjechaa jajjabina guddaadha. Jijjiirama dhufeedha jedhee yaada. Kanaafuu dhaloonni nu booda dhufus kan har'a jirrus kana caalaa daran jabaannee akka hojjennu abdii kan nutti horuudha jedhee yaada. Galmi afaan Oromoo Oromiyaa keessatti akka banamu gaaffiin adda addaa hin ture. Finfinnee keessatti qofa galmi tiyaatiraa gara 5 jira. 5 jechuun kan daa'immanii fi dargaggootaa dabalatee jechuudha. Manni siniimaa immoo 127 oltu jira jedhama. Finfinneedhuma qofa keessatti jechuudha. Isaan suni eenyudha keessummeessu gaafa jettu hojiidhuma aartii saba biraa keessummeessu kan afaan Oromoon. Beekamtii jechuun ati beekaadha jechuu miti. Beekamtii jechuun hamma irraatti dadhabbii kee beekna. Garuu jabaadhu hojjedhu inni hafe hin caalaa jechuudha malee daandii kee xumurteetta kana booda yeroo boqonnaa gaarii jechuu miti. Walitti qabamanii iddoo kanatti wal arguun miira addaa nama keessatti uumaa namoota hangafoota keenya ta'an muuxannoo addaa kan qaban beekumsa gahaa kan qaban kompaaraatiivli jechuudha. Isaaniin gaafa laalte hin jabaatta. Namni keenya egaa lubbuudhaan utuu jirru wal galateeffachuu hin beeknu. Erga namni boqotee boodadha kan waa'een isaa barreeffamu, waa'een isaa kan inni haasa'amu. So guyyaa har'aa iddoo kanatti jabaannee iddoo kana dhufnee argamnee galatoomaa jedhamuun
isa dhufuuf gaa imaanaadhas kan hin eegne natti ta'e jechuun akka isaan dhufee garuu asitti dhufee waan kana dadhabdeertaa waan xiqqoo gumaasiteerta jedhamee badhaafamuu kootiif baay'een gammadee dhaloota nun boodatti dhufuuf immoo abdii ta'a. Kanaafuu baay'een itti gammadee dhugaa jecha ittiin ibsachuu danda'uun na dhiba. Kan jechaani mallaqa guddaa oli kun qabeenya guddaa kabajaa uummata Oromooti kun. Aartii jechaan siyaasa, dinagdee, hawaasummaa cufiyyuu aartii keessa jira. Kaadiree dhibbu waltajjiitti bahee dubbachuu manna aartii diraamaa daqiiqaa lamaatti meseejii cimaa dabarsuu ni danda'ama. Aartiin Oromoo aartii eenyuyyuu gadi miti. Nam hedduu fudhachuu dandeenya. Carraan kun waan hin argamneef malee kan akka Looree Tsaggaayee Gabramaddin, Xalaahun Gassasa fa'a, otoroota keessaa kan akka Ba'aaluu Girmaa fa'a ilmaan Oromooti. Kan akka biyyattiitu biyya barsiise. Kan jechaan immoo afaan isaatii, aadaa isaatii, maal isaatii, eenyummaa isaa beekee waan argatu waan ta'eef waan step forward tolchuu danda'a uummata keenya. Kanaafuu waan jajjabeeffamuu qabu hin jedhe. Ergaan kan koo aartiin keenya hojjetame waan baay'een nu hafa. Kanaafuu isa kana immoo hundi keenya abbootiin qabeenyatis yeroo hundaa jecha dubbadhuudha waltajjii argadhe hunda irratti jechuudha. Waan kana irratti itti cichanii itti deemuu irratti hanqina qabna. Mucaan kun garuu waan qabuun jalqabee hojjechaa jira. Aartii kanas haga kana geessee jira. Aartiin Oromoo ammayyuu xobbeedha. Daa'imadha. Kunuunsa barbaada. Qeeqa barbaada. Garuu qeeqa gaafa laannu akka inni namni sun deebi'ee jabaatee hojjetutti immoo akka inni dhiisee of duuba deebi'uttidha. Manneen barnootaa kun Finfinnee keessatti dhaabamuudhaa qabu. Afaan jechuun eenyummaadha. Afaan jechuun lafaa wajjin wal qabata. Inni Adaamatti jalqabame kun gara Finfinneetti kutaalee gurguddoo magaalittii keessatti argaman gara Jimmaa, gara Naqqamtee, gara Harargee, gara Arsii iddoo hundumaatti adeemamuutii qaba. Amma maaltu baratame afaan Oromoo wanti fiilmii wajjin wal qabatu Adaamaa irratti qofaadha kan inni jiru. Kun immoo karoorri jiru Finfinnee of jala galchachuu taanaan Finfinnee irratti manni barumsaa kun baratame wanti Oromoo urgaa'u kun aanaalee Finfinnee keessatti argaman hundumaa keessatti jiraachuu qaba jedheen amanaan akka kootti. Ogeeyyiin cuftinuu gahee isaanii bahuu qabu. Har'a eebbifamneedhanii taa'uu hin qabanu. Eenyu kumsaa waltajjii irratti you have to keep learning jedhee barachuu qabu. Guyyaa guyyaan barachuu qabu. Hawaasa keessa jirra. Jireen hawaasaa keessatti barachaati ka deemnu. Malee kun gahaa miti. As keessa namni cuftinuu daayirektaras yoo ta'e akkamiin daayirekta ta'uu qaba sadarkaa addunyaatti. Hooliwud keessatti, Booliwud keessatti, Nooliwud keessatti maaltu hojjetamuu qaba. Teknikii akkamii fayyadamaa jiru. Ka jedhu ilaalu san daayirekta koppii odoon ta'in gara aadaa eenyummaa isaa afaan isaanii aadaa isaanii deebisanii uummata isaanii aadaa isaanii waan fakkaatu is fakkeessanii guddisuu ol baasuu danda'u. Aktingiinis akkasuma artifishaal ta'uu qabu. Oromoo urgaa'uu qaba. Aktingiinsaa. Even daayirektingiisaa Oromoo ta'uu qaba. Urgaa'uu qaba. Garuu waan step forward deemuu qaba. Yoo diqqaate addunyaa dursuu malee addunyaa eegee ta'uu hin qabu. Duubatti hafuu hin qabu. Kanaafuu cuf kennarraa komitmentii cimaadhaan hojjechuutu nurraa eegaman jedha. Abbootiin qabeenyaa especially Oromoo ta'an aartii Oromoo guddisuuf, aadaa Oromoo guddisuuf, afaan Oromoo guddisuuf waltajjiitti bahanii afaaniin odoon ta'in indaastirii kana deeggaruu qabu. Indaastirii kana jajjabeessuu qabu. Uummanni keenya isaa ta'u qaama mootummaa isaa ta'u qaama kamiyyuu qaamni ilaallateedhu hundinuu gara ofiisaatti deebi'ee of ilaaluu qaba. Yoo xiqqaate galatoomaa jenneenii jirra jedhee kan biraadhis sanaa olis waan baay'ee yaadamu garuu yoo xiqqaate galatooma kun waan salphaa miti. Kanas karaa kanaanis fakkeenya guddaa nu ta'aa jira. Galatooma jechuun barbaada. Jabaadhu. Xiqqaa taate waan guddaa hojjechaa jirta. Kanaafuu jabaadhu. Rabbiin si haa gargaaru. Akka si gargaarus abdii qaba. Waan gaarii jalqabdeen jechuu barbaada. Gammadoodhaanis jechuudha. Inistituutii Aartii Oromiyaatiin. Isinis baay'ee galatoomaa eebbifamtoonni guyyaa irraa baga gammaddanii gara hojiitti yeroo dabartanidha. Marsaa jalqabaa barattanii fixxaniittu. Ammas garuu barachuun itti fufaa, hojjechuun itti fufaa. Qeeqa jiru fudhachaa
yeroo gaariif yeroo hojii gaarii naawwaa fi isinis galatooma. Harri kan gammachuu guyyaa kanaadhaatti ho'iisaan taphadhaa hundumtuu kan keeti. Harri kan gammachuu guyyaa kanaadhaatti ho'iisaan taphadhaa hundumtuu kan keeti. Guyyaanis guyyaa taree waggaan ilaagaa jireenyi silma namaa dhahuma daangaa wanta dhalateef qofa umrii laakkaa'e halkan kee karaa rafte guyyaa keerran guyyaanis guyyaa taree waggaan ilaagaa jireenyi silma namaa kanuma daangaa wanta dhalateef qofa umrii laakkaa'e halkan kee karaa rafte guyyaa keerran taa'e. Harri kan gammachuu guyyaa kanaadhaatti ho'iisaan taphadhaa hundumtuu kan keeti. Harri kan gammachuu guyyaa kanaadhaatti ho'iisaan taphadhaa hundumtuu kan keeti. bara darbuu faana hin darbin godaate duubattis hin deemini haalota sodaate hamma jirtu ta'ini carraaqi gadda ofirra dhiisi gammadi addaaraake. Bara darbuu faana hin darbin godaate duubattis hin deemini haalota sodaate hamma jirtu ta'ini carraaqi gadda ofirra dhiisi gammadi addaaraake. Yeah, Mr. Best. Solo me. Hello, Mr. Keyboard Kira. Woo! Yeah. Guyyaa hunduu ifaa atiif toomii malee baraqaa biiftuuti horadhuu hamilee. Guyyaa hunduu ifaa atiif toomii malee baraqaa biiftuuti horadhuu hamilee. Horakki jiraadhu kaleessa keedhiisi boruu keef hojjedhu galaa ofii goos biyya siif kenname lafatti balleessin wanna gootiin jirre of sobaan odeessi dhalotaan daangofte yoona lafee dhaame osoo hin jiraati du'aa gaduu dhaame onna sisonne kee tarhaafadhu deeme fuuldura kee laala karaa lalliseene. Yeah, hello, Mr. Break it down, break it down, break it down. Stop. Hold it. Willis now. Yeah, hari guyyaan kan gammachuuti. Wajjin taphanna. Hey. Harri kan gammachuu guyyaa kanaadhaatti ho'iisaan taphadhaa hundumtuu kan keeti. Harri kan gammachuu guyyaa kanaadhaatti ho'iisaan taphadhaa hundumtuu kan keeti. Bara darbuu faana godaate duubatti hin deemini haalota sodaate amma mirtuu ta'ini carraaqi gadda ofirra dhiisi gammadi addaraa. Bara darbuu faana hin darbi godaate duubatti hin deemini haalota sodaate amma jirtu ta'ini carraaqi gadda ofirra dhiisi gammadi addaraa. Yola. Hey, guyyaa hunduu ifaa atiif toomii malee baraqaa biiftuuti horadhuu hamilee.
guyyaa hunduu ifaa atiif ta'umii malee baraa qabbiftuutti horadhu hoomilee jiraadhu Kaleessa kedhiisi boru kee koojjatu galaa ofii kuusi guyyaatiif kenname lafatti balleessin wanna gochuun jirre Orobaan odeessi haalootaan daangooftee imala kennaan osoo hin jiraatine du'aan duwwaami Hello solo Mr. Kibo Mira Aha Skeleton barattoota koor film making walumaa galatti barataan qabxii olaanaa galmeessise eenyu itti aanee kan jedhu walumaan kan ilaallu ta'a kan badhaasa meedaaliyaa kan nuuf kennan artist Abbuu Adam gara waltajjiitti naa dhufta. Barreessaa fi daayireektara ayyee barattoota film making keessaa qabxii ol aanaa galmeessisuudhaan gama hojiitiin dandeettiidhaan qorumsa qorameen hojii irrattis hojii guddaa kan argisiisan keessaa kan afuraffaa irratti argamu barataa Akmal Turii. Akmal Turii. Dafi lammaffaa irratti kan argamu amala isaatiin hojii isaatiin lammaffaa sadarkaa sadaffaa irratti barattoota afur kan filannee fi ijoolleen hundi ciccimoo waan ta'aniif Akmal inni itti aanu Abdiisaa Daffaaru. Abdiisaa Daffaaru. Abdiisaa ayyee itti aansuun lammaffaarra kan jiru Beekaan Baqqala. Beekaan Baqqala gama hojii isaatiin qindeessuudhaan waa hundaan hojii gaarii mucaa hojjetudha. Beekaan Baqqala. Tokkoffaa kan ba'e badhaasni addaa garuu kan biraati. Tokkoffaa ba'e Yaasiin Huseen. Yaasiin Huseen. Yaasiin tokkoffaa ba'uudhaan meedaaliyaa warqee argateera. Akkasumas geeba kan badhaafamu barattoota koor filmi meeking hunda isaanii keessaa haala nama ajaa'ibsiisuun hojii bareedaa nama hojjetu akkasumas qabxiinsaa olaanaa kan ta'e geeba kan fudhatu yookaan waancaa kan fudhatu immoo mee tilmaama. Baacaa Kumsaa. Baacaa Kumsaa. Baacaa Kumsaa itti aansuudhaan koor filmi meeking keessatti badhaasa addaa kan fudhatan badhaasa addaa yeroo gabaabaa keessatti garee ispeeshaal kilaas keessatti seenuudhaan reegulaarota waliin hojjetee hojii gaarii ijoollee hojjetan keessaa kan argaman Nimoonaa Magarsaa badhaasa addaa kan fudhatan keessaa Nimoonaa Magarsaa. Ayyee Nimoonaa Magarsaa hedduu galatoomi. Akkasumas barattoota badhaasa addaa argatan keessaa Naa'ol Tasfaayee. Ayyee galatoomi.
Ayyee galatoomaa isiniin jenna. Galatoomaa. Badhaasa meedaaliyaa kan nuuf kennan akkasumas badhaasa waancaa geebaa kan nuuf kennan daayireektara akkasumas barreessaa kan ta'e kan biraand ta'eetiin nu biratti jiru. Chombee Hayilamaariyaam gara waltajjiitti nu kootu. Ayyee barattoota qabxii olaanaa galmeessisan keessaa barattoota qabxii olaanaa galmeessisuudhaan sadarkaa sadaffaa irratti kan argamu meedaaliyaa kan badhaafamtu yookaan kan badhaafamu Beetelehem Fayyisaa Beeti. Sadaffaa bahuudhaan meedaaliyaa nahaasaa badhaafamteerti. Akkasumas lammaffaa bahuudhaan kan badhaafamtu dubartiidha yookaan dhiiraa beekamu garuu kan lammaffaa baate yookaan bahe Gannat Abarraa. Ayyee galatoomaa itti aansuun badhaasa addaa meedaaliyaa warqee kan fudhatan barattoota lamadha. Qannoo Gannati gara waltajjiitti. Meedaaliyaa warqee barattoota fudhatan keessaa Qannoo Gannati. Itti aansuun dubartoota keessaas meedaaliyaa akkasumas geebaasumaanis fudhatanii akka deeman barattuu yookaan barataa Gannat Tufaa. Gannat Tufaa dubartoota keessaa meedaaliyaa warqee akkasumas geebaa kan badhaafamtu. Dubartoota keessaa tokkoffaa bahuudhaan akka kutaatti immoo lammaffaa waan baateef geeba waliin waan jiruufi dhumarratti waame. Dhumarratti barattoota tiyaatiraa keessaa akka waliigalaatti qabxii olaanaa barataa galmeesse tokko yookaan barattuu galmeessitee jira. Kan baay'ee hojii guddaa namoota hojjetan akkasumas qabxiin isaaniis olaanaa kan ta'e keessaa geeba kan fudhattu yookaan kan fudhattu akkasumas meedaaliyaa warqee kan fudhattu yookaan kan fudhattu dubree obbo dargaggoo Guutaa Dajanee gara waltajjiitti. Guutaa Dajanee. Ayyee galatoomaa kanatti aansuudhaan hojjettoota Inistituutii Aartii Oromiyaa keessatti urjii ta'antu jira. Urjii ta'an isaan keessaa kan meedaaliyaa nuuf kenninuuf. Hayyee hojjettoota Inistituutii Aartii Oromiyaa keessaa urjii ta'an gama barsiisuutiin akkasumas hojiilee garaagaraa hojjechuutiin kan urjii ta'an hojjettoota Inistituutii Aartii Oromiyaa keessaa Production Managerii manichaa Eebbisaa Kumsaa gara waltajjiitti. Ayyee inni biraa hojjetaan tokkos jira. Yeroo gabaabaa Inistituutii Aartii Oromiyaatti makamanii garuu hojii guddaa kan hojjetan. Gaazexeessituu Ayyaantuu Baacaa gara waltajjiitti ni kootu. Tole. Badhaasa addaa hojjettoota kenninuuf keessaa kan biraa waancaas meedaaliyaas kan argatan keessaa hojii guddaa kan hojjetan dhiyootti immoo
kan gaa'ela isaanii raawwatan hojjettaa yookaan hojjettu Fileevar Kadir gara waltajjiitti nu kottu. Fileevar egaa baraneedha. Gadi akkas baay'ee ilaalina baraneedha. Ayyee awoo milkaa'e fayyaa ta'e nu jedhaani nu eebbisaa. Itti aansuudhaan editara dhaabbatichaa kan ta'an yookaan kan taate hojjettuu Inistitii Aartii Oromiyaa Daraartuu Beekaa. Ayyee gama barsiisuutiin badhaasa addaa kan fudhatan geebaa fi meedaaliyaa kan fudhatu barsiisaa muuziqaa Inistitii Aartii Oromiyaa Yoomiyyuu Saamsoon. Yoomiyyuu Saamsoon. Yoomiyyuu Saamsoon. Hayyee galatoomaa galatoomaa galatoomaa. Guutaa Dajanee Hirphaanaan jedhani barataa tiyaatiraati. Meegaa maal fakkaata ture egaa har'a egaa badhaafamaa taateetta mee haalli baruuf barsiisuu yeroo barachaa turtanitti maal fakkaata ture akkamitti barachaa turtan hime? Harri baruuf barsiisuu egaa ka amma nurraa eeggamu hin hojjenneen jedha nuti barattoonni yookaan dhalataan bara kanaa sababni isaatu akkuma jalqabarra galmatti haasamaa ture artistoonni warroonni darban aarsaa guddaa kaffalanii waan baay'ee hojjetanii boolla keessa taa'anii nu ifa nu daagaa turanii har'a immoo nu ifa keessa teenyee waan baay'een hojjennee nurraa hafan jedha haalli baruuf barsiisuu baay'ee gaarii ture namatti tola. Ayyee barnoota koo haala gaariin hordofaa ture. Wanta hordofuu qabuu fi wanta gochuu qabu gochaatan ture. Kanarraan kan hafe immoo barsiisota kiyya akka barsiisummaatti barsiisaa akka barsiisaatti kabajaati. Barataan immoo akka barataatti ta'eetiin kan hin ture. Kanaaf haala gaarii ture guutummaa guutuutti. Okay, ani barnoota kan kanan hordofaa ture. Barnoota kana jaaladheen itti seene baay'een jaaladhas. Gara fuulduraatti illee ittuma fufaa wanta jedhudha. Barnoota kiyya kanatti akkan seenu fedhuma keessa kiyyaatutu na kakaase. Egaan as dhufee waa hedduullee argeera, waa hedduullee bareera. Kun immoo anaaf gammachuu koodha. Barnoota kan kamuu haala gaarii nan hordofaa ture. Bu'aan isaa kinoo akkuma isinillee agartan baratu tiyaataraan ture. Kanaaf tiyaataraaniin eebbifame waancaallee meedaaliyaalee kana nyaadhe tiyaataraan. Ani ergamee horaa kana dhufe amala koo irratti amaloota hedduutu jijjiirameera. Maaliifuu obsa mooraa kana jiruu fi waan mooraa kana jaalala mooraa kana keessa jiru haala adda ta'een hubadha. Jechuun waliigallee wal jaalannee tokko taanee gaafa aartii irratti akkanatti kaka'umsa qabaannee gama kanaan yoo akkana kaka'umsa qabaannee bakka guddaa geenye jedhee yaada. Kanaafuu hamilee guddatu natti na keessa jira. Hamilee sana immoo kaka'umsa saniin baasee waan guddaa argisiisa jedheen abdiin qaba. Hojii manaa guddatu natti kennamee jira. Hojii kana immoo akka galmaan gahu abdii qaba guyyaa tokko. Meegaa gara fuulduraatti gaa amma barattee eebbifamteetta gara fuulduraatti gaa wanta baratte kanaan maal hojjechuuf karoorfattee jirtame? Gara fuulduraatti ani jalqabuma irraa kaasee tiyaatira baay'een jaaladha. Seenaa hawaasa kanaa kan dhokate seenaa goototaa akkasumas immoo seenaan hawaasa kanaa afaan Oromoo qofaan osoo hin taane akka afaan addunyaa ta'ee aaktiin keenya fi aartiin keenya addunyaatti bahee aartiidhaan seenaa keenya mul'isuun. Oromiyaa Aartii Inistituutii keessaa fagaachuun barbaadu yaadni kiyya waan jiru beekumsa qabu irratti illee akka dabalataan onna jedhu barbaada. Gama taatummaatiinis gama ogummaa kaameeraa editingiitiinis gara fuulduraatti immoo hojiin koo kana jedhee murteessuu baadhee hojii gaariidhaan akka gara uummataatti bahu abdii qaba. Damiilee aartii hunda keessatti hojjechuun barbaada. Aartiin tokko qofa osoo hin taane guutuusaa keessatti hirmaadhee hojjechuun barbaada gara fuuldura. Egaa qabxii sassaabamee nuti waan takka harka keessaan qabnu. Anis gammadoonis. Ogeessumatu ilaalee ogeessumatu madaalee qabxiin na bira ga'eera. Kan badhaafamu sadarkaa tokkoffaa kan argate kan badhaasa olaanaa fudhate fiilmiin mata duree garee maqaa gareen waama. Waamaraa garee waamaraa
badhaasa geebaa kan fudhatu waancaa kan fudhatu kan tokkoffaa ba'e garee Waamaraati. Waamaraa. Gadi jeetii fudhu galatoomi jecha. Aye garee Waamaraatiin galatoomaa jenna. Aye egaa lammaffaaf sadaffaa kan baatan gaa isinis hojii cimaa hojjettaniirtu kan mo'ateen jiru ogummaan aartii Oromootu mo'ate galatoomaa jenna isiniinis. Badhaasa addaa kennaa addaa nuuf kennan gareen tokko ni badhaafama. Gareen tokko innis garee Tulluu Diimtuu. Garee Tulluu Diimtuu badhaasa addaati kan isaanii dorgommii keessa kan hin jirre badhaasa addaati. Garee Tulluu Diimtuu. Ayyee ogeessota galatooma badhaasni tokko kanaafuu inni dhuma garee beekaa haala addaatiin fi yeroo addaatiin kan badhaafamudha. Garee beekaa. Garee beekaa. Haala addaatiin kan badhaasnudha dorgommiin alatti jechuudha. Akka waliigalaatti waan natti dhagahame dubbachuuf hangafoota kiyya dursus narran turre garuu akkuma carraa san dhaabbadheefanii na of galchaa. Ergaan ani barattoota asii barattanii baataniif qabu ogummaa kana keessatti akka of jaalataan taane. Kana jechuun waan barattan waan qabdan hunda hanga isinii danda'ametti nama lammaffaaf sadaffaaf ogeessota kaan horuuf namni dirqama as dhufee barachuudhaaf carraan argan hedduu jira waan ta'eef waan ofii qabdan kana ofuma qofatti nan bifatinaa kaaniif illee dabarsaa cimaa chaalenjii hedduu qabaa ogummaan kun inni immoo qormaanni sun akkasiin cimsuu fi waan gaggaarii amma hojjetamaa jirurraa daran fooyya'aa ta'e akka hojjettan abdii qabaa. Bara hojii gaarii isiniif haa ta'uun jedha galatoomaa ulfaadhaa. Gammadoo Jamaalis guddaa nu galateeffadhaa. Namni qabeenya qabu namni maallaqa qabu jiruu qananii jiraachuuf wanni yaadu waan biraati. Sammuu namaa irratti investi gochuun immoo of ta'uu namummaa barbaada jechuudha. Kanaafuu nama qabnu keessaa nama ta'a argamee isaa fi guutummaa Oromiyaa Aart Instituut keessatti hojjetan maraan ulfaadhaa kabaja argadhaa jechuun barbaada galatoomaa. Dubbii fixeeti maayikii natti kenne. Guyyaa kana asitti dhufuu kootiif isin gidduutti argamuu kootiif guddaan gammade. Baga gammaddaniin jedhaa. Gammadoo Jamaal nama aarsaa guddaa kafalee aartii kana guddisuudhaaf dorgomaa addunyaa taasisuudhaaf nama dhama'aa jiru. Nama sammuusaa dandeettiisaa maallaqasaa fi yeroosaa aartii kanarratti gubaa jiru galata guddaa qabaa galatoomii baga gammaddee guyyaa kanas baga geesseesin jechuu barbaanna. Kara biraatiin warri har'a eebbifamtan kun waan salphaa keessa galtan isinitti hin fakkaatin. Isin amma nama eegee qeerransaa qabe. Eegee qeerransaa beektu miti? Eegee qeerransaan qaban gadi hin dhiisani. Yoo gadhiisa gudii biraatu dhufa waan ta'eef jechuudha. Kanaafi lafti tabbaa giraabaa biitti ambaasii daamaa jedhama. Karaa biraatiin mammaaksi jira. Waan baay'ee dubbachuun rakkisaa waan ta'eef bara kana garuu isin waan qabdan kana itti fufuudhaan cimtanii itti ciccitanii rakkannee jettanii odoon komatin odoo hin dadhabin itti deemuu qabdu. Fuuldurri keessan dheeraadha. Chaalenjiin hedduus ni jiraata. Duubaa immoo nu qabdu hin yaadda'inaadha. Kanaaf baga gammaddan baga guyyaa kana geessan waan hedduun jechuun hin danda'ama. Garuu gabaabaadhumatti wanti qabattan kun waan guddaadha, waan uummataati, imaanaa biyyaati. Kanaaf baga gammaddanii baga milkooftanii baga irra geessaniin jedha ulfaadha. Galatooma ani eebbifamtootaan jalqaba baga gammaddanii baga geessan isiniin jechuun barbaada.
Itti aansuudhaan ogummaan itti seentan kun hojiin isin hojjettan kun hojii ummataati. Namni hojii ummataa hojjetu immoo itti gaafatamummaa qaba. Itti gaafatamummaa jechuun ogummaa aartii waan keessa hin seenne waan hin tuqne hin qabu. Waan hundaafuu falataa rakkoo furuuf waan hundaaf beektu kana isinitti himuun isin barbaachisu garuu maal jechuu barbaadeenii yeroo keenyaa fi yeroon amma isin itti jalqabdan kun garaagarummaa guddaa qaba. Kana jechuun yeroo keenyarra anillee keenya yoon jedhu garuu kan Abrishfaa kan warra na dura jira jechuu miti. Kan isaanii isanan itti jalqabe caala cimaa ture kiyyammoo kan isaaniirra fooyya'aa ture keessan immoo keenyarra fooyya'aadha. Kanaaf nu caala akka hojjettan dirqamatu isinirraa eeggamaa jechuudha. Kanaaf waliin ta'aa wal jabaadhaa wal jajjabeessaatii bakka guddaadhaan akka geessan abdii isinirraa qabnaa. Kara biraatiin ani waa'ee gammadoo irra deddeebi'anii yoo galateeffachuu hin taane hojii bu'uura ta'e aartii Oromootiif hojii bu'uura ta'e ani gama kiyyaan diraamaa tokko hojjechuuf ijoollee taatota achi keessatti hirmaatan filachuu qofaaf ji'a 8 narraa fudhatee beeka. Har'a garuu taatotas yoo barbaanne ogeeyyota kaameraas haa ta'u namoota barbaannu hundaa argachuuf hamma ta'e akkasitti leenji'uun keessan carraa uuma jechuudha. Gammadoon hojii guddaa hojjechaa jirta, hojii fakkeenyummaa qabu hojjechaa jirta. Nutis galatoomii siin jechuu barbaanna. Jabaadhaa galatoomaa. Abbaa mul'ataa humni dhaabu hin jiru. Kan eebbifamtoota har'aa dhaabu ofii isaanii qofaadha. Dhaabbachuu mirga qabdu, deemuufis mirga qabdu. Tole baay'ee galatoomaa. Waa'ee gammadoo jecha tokkoon qofaan ibsuu barbaada. Inni iyyuu ibsuu danda'e miti. Namni Norweeyidhaa ba'ee dhufee aartii Oromoodhaaf Adaamaa irratti hojjedha jechuu osoo hin taane namni Booleedhaa Maakiyaatoo bare as dhufuun itti cima. Boolee isaa addanaa jechaa hin jiru. Finfinneedhaa dhufanii as jiraachuun baay'ee cima. So gammee jecha caalaa gochaadhaan waan mul'isteef baay'ee galatoomi ulfaadhuun siin jedhaa. Dhufaati kee dura nan dhufa yeroo ati jettu dhugaa natti hin fakkaanne qoosaa jiran jedhee garuu dhuftee jiraattee waan agarsiisteef ulfaadhu. Barattoonni bara kana eebbifamtan baga gammaddanii baay'ee natti toleeraa garuu inni guddaan you have to keep learning. Ammallee marsaa jalqabaa ta'e tokko xumurtan malee baranneerraa har'a eebbifamneerra hin jedhina. Addunyaa fiilmii keessatti xumurri hin jiru. Guyyaadhaa guyyaatti teeknooloojiin kaleessa Canon 5D Mark IV yoo jettanii borummoo kan biraa abbaa. Wanti hundumtuu upgrade ta'aa deema. So ofii keessan update of gochaa ta'anii social media irra turuudhaan miti. Kitaabota hedduu dubbisuudhaan daayireektaroonni biyya alaa waan isaan fayyadaman ilaaluudhaan malee aartii Oromoo keessatti warri kana duraa hundumtuu bileem gochaa dhufa gaafa dhufu waan haaraa fideen dhufaa warri duraanii hin hojjenne maal jedhamee dhufa gaafa dhufu waan warri sun hojjetan yeroo itti ulfaatu jira. Isarratti akkasin of eeggattan hin barbaada. Eebbifamtoota har'aa keessaa immoo gareen tiyaatira silaa baay'ee na boojitaniitu baay'ee natti toltaniitu ergaa isaa jaalladheeraa ga'umsi keessan olaanaa ture baay'een isin kabaja ulfaadha. Artistoota keenya kabajaa ka guyyaa har'aa isaan galateeffannuun amma sirna nadabiyaa na galateeffadhaani iddoo isaanitti na deebisaa galatoomaa horaa bulaa deebanaa waan hambisne yoo jiraate isin nuuf fadhaa isin nu waliin ta'a isin nu dhiifamanuuf godhaa jennaa. Ammas irra deebiidhaan galatoomaa horaa bulaa sagantaa itti aanutti kan wal arginu ta'a. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin addaa keenya guyyaa har'aa kan sirna eebba barattoota mana barumsaa Inistituutii Aartii Oromiyaa marsaa 4ffaa sababeeffachuudhaan isin biraan gahaa turre kan hangammaatti daawwattan kana fakkaata ture. Qophii keenya guyyaa har'aan egaa akka bohaartan akka bashannantan shakkii tokkollee hin qabnu. Sababiin isaas egaa qophiilee bohaarsoo fi bashannansiisoo hedduun waan turaniifi jechuudha. Qophiileen VTV afanitti fufu isaan waliin yeroo gaarii. Ya kanadati o isan tabata undum tukan